akkam jirtu alaamanni saanam nagaa jechuun irraa lafti keenya lafee keenya mooyyeleen qaroo keenya qaroo abbaatu eega lafti hangafticha Oromoo Booranaa mooyyeleen saamamaa jirti quba qabdu Boorantichi hangafa Oromooti jabaa abbaa safuuf hoodaa abbaa duudhaa fi qoodaati eeyyeen lafti Booranaa mooyyeleen hadha saamamaa jirti gaafa jiran gadda guddaatu namatti dhagahama. Ulaan guddoon uummanni Oromoo fi Oromiyaan addunyaatti nagattu mooyyeleen hadha weerartootaan saamaa yoo jiraachuu dhageenyu qalbiitu nu cabe. Mooyyeleen lafa Booran qofa miti, lafa Oromoo durii, lafa hangaftichaati, lafa hangafticha Oromoo Boorantichaati. Maarree dhimmi mooyyelee dhimma kiyya, dhimma keeti. Dhimma waloo keenyaati malee dhimma dhalattoota Booranaa qofaa miti. Kanaaf mooyyeleedhaaf haa dirman. Mooyyelee weerartoota irraa haa baraarruun dhaamsa kiyya. Roonni hadha mooyyeleef hin dirman boru waan dimbatuuf hin qabu. Mooyyeleen dhugaa dubbachuuf gatii Finfinneeti gatii miti. Oromoon kaleessa gatii kafalee maastar pilaanii Finfinnee hambise. Har'a hoo weerartuu Sumaalee kan lafa mooyyelee saamunaa dhufte hoo isee teenyee ilaalla abadan teenyee hin laallu. Kanaaf mooyyeleef haa dirmannu. Mooyyeleen naaf dirmadhaa jetti. Quba qabdu quba qabaatanii yoo callistan boru seenan isin gaafata. Kanaaf ammumarraa mooyyeleef sagalee haa taatu.